keenya Itoophiyaan biyya hordoftonni amantaa adda addaa jaalalaa fi obbolummaan hariiroo gaariin keessa jiraachaa turan yoo ta'u har'as akkuma kaleessaa hordoftonni amantaa adda addaa yeroo gaddaas ta'ee yeroo gammachuu darbee sooyitaa ayyaana isaanii kabajatan gammachuu isaanii waliin dhandhamachaa gadda isaanis walirraa qooddachaa obbolummaan waliin jiraachaa jiru. Hariiroo gaariin waliin qaban kun immoo seenessi waloo gidduu isaaniitti akka dagaagu taasisa. Uummanni seenessa waloo waliin qabus misooma fi ijaarsa biyyaa keessatti hirmaannaa gaarii fi ilaalcha wal fakkaatu akka qabaatu taasisuun biyyi teenya yeroo gabaabaa keessatti gara badhaadhinaa hawwaa jirutti akka ceetu gahee olaanaa taphata. Qophii kanaanis aanaa bachuutti hariiroon hordoftoota amantaa adda addaa gidduu jiru maal fakkaataa waan jedhu irratti hordoftoota amantaa adda addaa fi qaama dhimmichi ilaallatu waliin turtii taasiseen jira. Garma yaada isaaniitti dabarraa nu waliin tura. Obbo Gobbuutu wajjin jedhama. Teessoon kiyya magaalaa Tulluu Boolloo aanaa bachoo hordofa amantaa musliimaati. Amantaan musliimaa amantaadhuma kam wajjinuu wal kabajee jaalalaan tokkummaadhaan waliin jiraata. Yoollee ayyaanni wayii jiraatee musliimaa mana ortodoksii dhaqee kan ortodoksii mana musliimaa dhaqee wal kabajee waliin jiraata. Yoo duutis jiraate immoo wal awwaalee bakka tokkotti waan hundaan wal gargaariitti akka ilmoo abbaa tokkootitti waliin jiraataa jira. Magaalaa Tulluu Boolloo keessatti waan tokko shokoksanii hin beeknu nuti mariidhaan wal jaalalaan ajajjeenumti amantaa keenya musliimaa wal jaaladhaa jedha. Wal jaaladhaa waliin bulaa tokkummaa keessan waliin kabajaa guddaan akka guddaatitti xinnaan akka xinnaatitti gaggeessaa amantootaa hundumaa kan musliimaan ortodoksiin jennee hundumaa bakka tokkotti kabajaa waliin jiraadhaa jee qajaja amantaa nuti keenya ka'umsu marraa'u. Maqaan kiyya Malaaka Mirat Lubata Shoomaa Hayiluun jedhama. Hojii gaggeessaa aanaa bachootii fi bulchaa mana amantaa Tulluu Gannataati. Mana keenya keessatti durumaa jalqabee daa'ummaa kiyyaan nan beeka. Abbootiin amantoota musliimas haa ta'u pirootestaantis haa ta'u mana amantaallee waggaa ijaaran waliin ijaaraa turani. Afooshanis yookiin immoo cidhaa tokko waan hundumaa kiristaanaa qabate waliin hariiroo isaanii qabatu. Hariiroon durattuma jalqabee ni jira aanaa kana keessa. Tokkummaa fi jaalala jira. Kanaaf inni kun immoo itti fufa fuulduratti dhalootaafis kana ol keenya jechaadha. Yeroo ayyaana cuuphaas haa ta'u masqalaas haa ta'u arafaas haa ta'u haala gaariidhaan amantaasaa fi safuu eegnee fi hundi keenya isaanis nu eeganii akkasitti wajjin dabarsina. Maqaan kun Instructor Margaa Admaasuun jedhama. Jiraataadhuma magaalaa Tulluu Boollooti. Waldaa amantootaa tokkummaa magaalaa Tulluu Boolloo walitti qabaadha jechuudha. Akka aanaa keenyaatti dabalataanis akka magaalaa keenyaatti waldaan tokkummaa amantootaa waldoota jiranii wajjiniin akkasumas amantaalee magaalaa keessa aanaa keessa jiranii wajjiniin waliigalteedhaan kan hojjetaa jirru. Yeroo bal'aa yeroo ayyaanaattis ta'ee yeroo kamiyyuu deeggarsa barbaachisaa ta'e irratti yeroo mootummaan illee waamicha taasisu waliin taaneeti kan keessa baanu jechuudha. Deeggarsa barbaachisuun goonaa walitti dhufeenya barbaachisu goonee waliin taaneeti kan raawwannu jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenyi baay'ee bareedatu jira. Inni sun musliimaa, inni kun ortodoksiidha, inni kun pirootestaantiidha wanti jedhu hin jiru akka magaalaa kanaatti innaa ilaallu jechuudha. Yeroo gaddi jiru hunduu walii fiigee walii birmataa sagantaan kamillee yeroo jiru walitti dhufeetu hunduu wal waamee wal dhageessiseet walii irratti birmateeti kan inni deemaa jiru jiraataa jiru. Kanaaf haala gaariitu jira. Walitti dhufeenyi gaariin hariiroo gaariin akka jirudha kan kaasanii keessattuuyyuu nageenya waaraan akka bu'u misoomni akka saffisuu wal qabatee gahee akkamii qaba jechuu dandeenya laata? Hariiroo gaariin jiraachuun homaa waan filannoo qabu miti jechuudha. Misoomni jiraachuudhaaf guddinni jiraachuudhaaf hariiroo gaarii jiraachuun baay'ee murteessaadha. Macaafni qulqulluun waa'ee tokkummaa waa'ee jaalalaati kan inni labsu. Kanaaf amantaa kamiyyuu hordofanii jaalalaan tokkummaadhaan tokko ta'uudhaan gaafa hojjetanii magaalli hin guddata aanaan hin guddata. Akkuma kanatti walitti dhufeenyi gaariin jiraate jechuun misoomni baay'ee akka inni guddatu akka inni saffisu hin taasisa jechuudha. Kanaaf baay'ee murteessaadha. Faayidaa guddaadha kan inni qabu. Amantaa kamiyyuu kan hordofan tokkummaadhaaf jaalalaan harka wal qabatan yoo ka'ani nagaan kan biyyaas ta'ee kan amantaaf amantaa gidduus ta'ee kan maatii gidduus ta'ee cimee akka inni dhaabbatu taasisa jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaadha qaba. Walumaa galattuu amantaan as keessa jiru hundumtuu kan misooma jaalatu kan misooma akka ka'u waamicha mootummaan godhu hundumaafuu an dursee hiriiru. Magaalaa kana keessatti wanni gaafatamee duubatti deebi'umtuu hin jiru. Nageenya irratti soo ta'ee akkuma nagaan nu bullee hambayee ala jirullee akka olluu deebi'ullee naannoo adda addaati irratti baay'ee
akka nagaan biyya kanatti misoomni biyya kanatti akka diriiru amantaan hundumtuu walitti bahee raawwatee tokkummaadhaan waamicha godhaa ture. Kana waan ta'eefuu amantaan jiru hundumtuu kan nagaa hordofu kan nagaadhaa sabbaku malee kan walitti bu'u kan wal qeequ kan wal tuffatu ni agarre nuti amantaa aanaa bachoo kana keessa irratti wanna tokkicha hoksaa tokko arginee hin beeku kanan jedhaan. Biyyi nagaa hoo taate malee namni amantaa isaatis waaqeffachuu hin danda'u waan ta'eef nageenyi guddaadha. Kanaafuu amantaan humti kamiyyuu nagaa fi jaalala tokkummaa lallaba waan ta'eef isa kana immoo fuulduratti itti fufnaa. Kanaafuu bu'aa gaarii misooma gaarii fida wanni nageenya caalumtu hin jiru maaliif waaqayyo nageenya abbaa nageenya waan ta'eef. Amantaan kamiyyuu nageenya lallabaa tokkummaa lallabaa dargaggoota yoo fudhannee amma nageenya jaalala tokkummaa akka beekamne haala kamiin gahee keessan baachaa jirtan? Abboota irraa nurraan eegamu waaqayyo kan nu ajajee fi sagalee isaatiin jiraachuu fi dhaloota sanis immoo sagalee isaa jaalala waaqayyoon ol kaasan jaalala sana ol kaa'uu fi nageenya lallabuun abboota irraa uffannaa keenya irraa adeemsa keenya irraa oolmaa keenya irraa eegalee nurraa eegamaa jechaadha. Dhaloota guddisuudhaaf biyya kanatti fufsiisuudhaa fi nageenya fiduuf nurraa waa baay'ee eegama jeetan akka abbaa amantaa tokkotti. Akka amantaa musliimatitti ijoolleen jiran hundumtuu yeroo ammaa waan guddaa hojjechaa jiru akka ilaallutti. Barumsa irratti misooma irratti waan adda addaatiin mana amantii sirreessuu irratti waan adda addaatiin magaalaa Tullubolloo keessatti manni amantaa musliimaa yeroo ammaa waan baay'ee gaggeessaa jira. Dhuguma dubbachuudhaa yoo ta'e amma nuti ijoolletu hojjeta malee nuti amma wanni baay'ee duuba deemnee ilaaluu malee amma dargaggoodhumatu gaggeessaa jira wanna amantaa musliimaa barbaachisu hundumaa hiriiranii kan hojjechaa jiran isaanii baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Amantii biraatii wajjiniinuu walii galanii waan baay'eetu hojjetamaa jira jedhan dubbachuu danda'an. Ka'umsumarraayyuu macaafni qulqulluu waan jedhu qaba waa'ee dargaggootaa kanaa jechuudha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Macaafa lallabaa keessatti bara dargaggummaa keetiitti uumaa kee yaadadhuudha. Kana jechuun dargaggoonni nagaa buusuu irratti waaqaaf hojjechuu irratti gahee guddaa fi iddoo olaanaa akka isaan qabanii fi akka isaan barbaachisanii kan inni kaa'u jechuudha. Akka waldaattis nuyi hin barsiifna jechuudha. Dargaggeessi sa'aatii dargaggummaa isaatiitti humna qabuun dandeettii qabuun wangeela akka inni hojjetu darbee immoo nagaa akka inni labsu waldaan kiristaanaa hin barsiiste sirriitti barsiiste jechuudha. Kanaaf dargaggoonni nagaa akka buusan nagaa akka isaan qabaatanii fi nagaa akka isaan labsan biyyallee akka isaan utubanii waldaallee akka isaan utubanii waldaan kiristaanaa sirriitti hin barsiiste jechuudha. Hordoftoonni amantaa adda addaa taanus dhimma dantaa biyyoolessaa irratti haala kamiin tokkummaadhaan walii galteedhaan irratti hirmaachuu qabnaa jettu. Biyyi kun tokkittiidha. Biyya hundumtuu keessa jiraatudha. Amantaa gaggeeffamuu kan danda'amu yoo biyyi jiraate. Waan biyyattii kana barbaachisu hundumaa amantaan nuti kamuu dura jaajee duuba deemee hordofee hojjechuu qaba. Biyya lamaan qabnu biyya tokkittii kana qabna oduunis ishiirra yoo jiraannes ishiidhumarra. Kana waan ta'eefuu dargaggoon keenya immoo waan nurraa fudhatan sana sirriitti karaa buutanii akka hojjetan warri manguddoo duuba yaajanii gorsa kennuu fi waan akkanaa kana jenna biyyichi rabbiitu sallallahu alaihi wasallam ulfinnii fi guddinni kan jiru hoo biyyi jiraattedha. Maqumarraa yoo ka'e musliima jechuun nageenya jechuudha. Nageenyi kun immoo maalirraa ka'a? Manaa ka'a. Ollarraa ka'ee ganda qaqqaba. Kana waan ta'eefuu amantiin musliimaa amantiiwwan jiran hundumaanuu tokko ta'ee hojjechuun dura buusaa waan inni barbaadu. Amantaa jiru hundumaanuu misooma irrattis ta'ee nageenya irrattis ta'ee waan hundumarratu waliin hojjechuu waliin guddachuu amantiin nuti waan ajaju kana keenya. Ofittummaan amantii musliimaa keessatti baay'ee orkadha. Wanni ani jaaladhu tokko namni biraas akka jaalatu beeku. Wanni ani argachuu qabu tokko namni biraas akka argachuu qabu. Ajajjiin amantii kanaatu kanu. Dhimma dantaa biyyaa irratti yookiin faayidaa waliinii irratti amantaan kan dhuunfaati. Amantaan kan dhuunfaa ta'uyyuu malee waan waliinii irratti immoo nagaadhaan jaalalaan waliin hojjechuun dirqama. Maaliif akkuma mootummaattis kan jiru amantiin kamiyyuu amantii isa kamiin caalu. Amantiin kamiyyuu walqixaa. Namni amantaa kamiyyuu haa hordofu. Amantaa hordofu keessatti garuu waan biyyoolessaa ta'e waan kan waliinii ta'e akkuma kan waliinii ta'etti eegee tumsee utubee dhaabbachuu qaba jechuudha. Kana jechuun maanni macaafa qulqulluudha. Yeroo baay'ee bu'uurri keenya macaafni qulqulluun maal jedhaa? Mootota biyya bulchaniif kadhadhaadha. Kana jechuun maanni kadhachuu akka qabnu warra biyya bulchaniif bitamuu akka qabnu dhaga'uu akka qabnu waan kan biyyaa ta'e irratti waan kan waliinii ta'e irratti walii tumsuu waliin dhaabbachuun misooma irratti deeggarsa kan barbaachisuuf deeggarsa irratti kadhata kan barbaachisuuf kadhata irratti gorsa kan barbaachisuuf gorsa kallattii hundaan iyyuu waltumsuu wallatti barbaachisuun waltumsuun akka nurra jiraatudha kan inni kaa'u jechuudha. Kanaaf amantaa kamiyyuu namni haa hordofu amantaa isaa keessatti garuu dhugaa
dhugaa jiru qabatee jaalala qabatee tokkummaa qabatee waliif dhaabachuu akka inni qabu kan inni eeru jechuudha. Kanaaf dantaa biyya ulessaa irratti waliin taanee hojjechuu akka nuyi qabnudha kan inni eeru jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu dhimmi ulaa galaanaa ajandaa guddaa akka biyya keenyatti qabatamee jirudha. Kanaaf immoo dhimma kana galmaan ga'uudha fi gaaffii kana galmaan ga'achuu fi hordoftoota amantaa garaagaraa irraa yookaan immoo lammii biyya kanaa hundarraa maaltu eegamaa jettan? Ulaan galaanaa kaleessumas keenyuma ture warra sharrii xaxuun amata 30 irraa duubatti nu deebisan malee waan nama dinqu tokko ani naannoo sanitti tajaajilaa ture mootummaa Kalakaan ture galaana diimaa kana namni uccitii hin qabne hin jiru. Namni jaarsi kun har'a wanna humni kee danda'u wanna dandeessuun qabeenyaan ta'e waanuma biraatti mu ta'e ka'ee fuuldura jedhu doojii ani har'a naman kawwan. Nuti har'a mana hidhaa keessa nama jiru. Kalees gubachaatuma jirra. Galaanni diimaan kun lafee uummata Itoophiyaa meeqatu irratti caccabe. Maallaqa Itoophiyaa meeqatu bakka keessatti dhangala'ee jira. Sharixaxoonni galaana kanarraa duubatti nu deebisuunis hunda keenya fuquccituudha. Sawwaan ta'eef waa'ee galaana diimaa kana akkuma amanteettis ta'e akkuma nama tokkootti itti badhee ilaalu baay'ee barbaachisaa uummata Itoophiyaati. Baay'ee jechuun baay'ee barbaachisaa. Wanna barbaachisaa ta'e hundumtuu irratti ta'anii galaanni diimaan harka keenyatti deebi'uu akka qabu yaada uummata musliimaa hundaati. Jabichaa odoo hin taane eenyumtuu musliima namni ta'e hundumtuu waa'ee kana waan xumuree hin beeka jeetan yaadaani. Galaanni diimaan baay'ee uummata keenya barbaachisaadha. Baagala keenya walitti dhufeenya keenya alamii hundaanii har'a maallaqni nuti balbala galaanatti gadi naqaa jirru kun biyya keenya harka tokkoon kaasaa kan jiru waan ta'uyyuu haa ta'u malee xaxaanii kan nurraa fudhatamee jiru guutumaan guututti amantii guddaan qabaani. Galaanni diimaan akka harka keenyatti deebi'u fe'is baay'een qaba. Kadhaan kiyyaas ganama galgala rabbiin akka galaana diimaa kana rabbiin harkatti deebisu akkuma amantii musliimaatittuu kadhatamaa jira. Ajandaa dhimma ulaa galaanaa kana irratti kun biyya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Darbee uummata keenyaaf baay'ee waan murteessaa waan ta'eef nurraa maaltu eegamaa maal gochuu qabnaa kan jedhu kanaaf isa jalqaba akka amantaa hordofnuutitti dhimma kana waaqayyoon kadhachuudha. Waaqni akka fiixaan nu baasu akka nuuf xumuru ka amantaa keenyaatitti waaqayyoon kadhachuudha. Isa lammaffaa immoo tumsa barbaachisu kallattii kamiiniyyuu gochuudhaaf qophiidha jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu dhimmi ulaa galaanaa kun akka inni nurka ga'u akka inni nuuf xumuramu akka inni xumuramee hojii nuuf jalqabee biyya keenyaaf dhaadannaa ta'uu fi duubatti waan jennu hin qabnu jechuudha. Ulaa galaanaan bu'uura biyya keenyaatii fi misooma guddaadha jedhee fudhadha. Innis maaliif kuni jalqabuma eegalee bu'uura guddaa fi misooma biyya keenyaatiif alootaaf kan ta'u waan ta'eef nutillee jabaannee kadhannaanis wanni nurraa barbaachisoo jiraate isa sanis jabaannee fuulduratti ofuudhaaf abdii guddaadhaan eeggannaa waaqayyoos kadhachaa jechaadha. Dhimmi kun dhimma xaqilaa ministeeriin keenya yaadan kun waan gaariidha. Ulaan galaanaa kun wanta gaarii nuuf fidee dhufa jedhee yaadaani. Maaliif biyya keenyaaf Itoophiyaa jedhamtu kana ol qaba jedhee yaadama. Waaqayyos nu gargaaree mootummaa keenyas waaqayyo nurra oolchee bulchee nageenyis tokkummaanis nu dhufee odoo ta'e abdii guddaa fi gammachuu guddaan ta'e dhaga'a.